Yesus Kiristoos cubbuun sii dhiifameera malee ana sii dhiise hin jenne. Ati kan jechaa jirtu Yesus cubbuun isaa. Yesus cubbuun dhiisu. Osoo dhiisuu danda'e maaf kadhataa siin jedhe. Deebii takka hin kennine. Deebii takka hin kennine. Maaf kadhataa siin jedhe. Takka mee waan si gaafadha bakka kanaa wal qabate. Yesus Kiristoos Luqaas boqonnaa 23 irratti gaafa dubbatu gaafa fannifamu akka isin jettanitti jechuudha. Yaa abbaa isaan hin beeku waan hojjetan hin beekanitti isaaniif dhiisi maa jedhee kadhate. Erga ofii dhiisuu danda'e. Maaliif yaa abbaa isaaniif dhiisi jedhee kadhata? Maaliif abbaa kadhata? Erga ofii isaatii kan dhiisu taate maaliif abbaa isaanii waan hojjetan hin beekan isaaniif dhiisi maa jedhe? Ammas barattootaan illee maal jedheen? Isin cubbuu yakka namootaaf yoo dhiiftanii jettan yakka isaan isinii yakkan yoo dhiiftaniitti hin jettan abbaan keessanii waaqarraa ammoo cubbuu keessan isiniif dhiisaa jedhe. Kan cubbuu dhiisu isaa gubbaa jiru. Abbaan keessanii waaqarraa cubbuu isiniif dhiisaa jedhe Yesuus. Kanaafuu kan cubbuu dhiisuu danda'u eenyudha? Abbaa kan jedhamu san malee Yesuus miti. Yesuus ammoo aaboo qaba. Aaboo akkamii? Aaboo cubbuun dhiifamee jira jedhee dubbachuudha jechuudha. Cubbuun kan keessi dhiifamee jira jedhee dubbachuu aabootti qaba. Kanaafuu Yesuus Kiristoos cubbuun isaa osoo hin taane cubbuu dhiifamuu isaadha himaadha. Kana nabiyyoonni hundi isaaniitu ni qaban. Hatta Israa'uma keessa dhufte Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam warra akkanaa cubbuu isaanii dhiifamee jira. Warra akkanaatiin illee araaramni godhamee jira jedhanii dubbatan. Si galtee? Kuni waan guddaadha mee cubbuu nabiyyoota hundumaa qaba isa kana. Hatta duraanillee jira luboota bira. Luboonni duraanillee akkas waan akkanaan qaban. Cubbuun dhiifama cubbuudha jechuudha. Amma maaltu ture? Kanaafuu Yesuus Kiristoos osoo hin taane kan namaaf dhiisu akka macaafaatti isaa abbaa jedhamu sana. Wanti itti beekuu qabdu dhageessaa jirtanii? Yesuus Waaqayyoodha jettee? Yesuus Waaqa. Dhaggeeffadhu kaa amma haasofteetta waan ta'eef amma moo na dhaggeeffachuun jira. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon akka inni ta'e macaafa qulqulluu keenya keessa Yesuus nama guutuu Waaqa guutuu akka inni ta'e macaafa qulqulluun keenya agarsiisa. Yesuus malakotaawii baay'ee qaba jechuudha. Amala waaqummaa Kiristoos kan agarsiisanii fi amala namummaa Kiristoos kan agarsiisanii macaafa qulqulluu keenya keessa jiru jechuudha. Kanaaf Kiristoos fakkeenyaaf galaana irratti hin rafe kan jedhu kuni kan inni agarsiisu namummaa Yesuus Kiristoosiin kan agarsiisudha jechuudha. Cubbuun keessii dhiifameera kan jedhu qurxummii lama buddeenni 5 bishaan daadhiitti kan geeddare yaada namaa kan beeku barte Yesuus Kiristoos kana waaqummaa isaatiin malee ammas inni rakkoon jiru maaloodha namummaa duwwaa fudhattu malee waaqummaa hin fudhatan. Waaqummaa Yesuus Kiristoos as keessatti agarsiisu macaafa qulqulluu keessaa waaqummaas fudhadhaa. Waaqummaa Kiristoos waa inni dubbate. Dhageesse? Dhagee jira amma na jala dhaggeeffadhu ayyee. Tokkoffaa ka cubbuudhaa xumurreetiin jira. Ka cubbuudhaa Yesuus Kiristoos akka cubbuu dhiisuu hin dandeenye cubbuun dhiifame jedhee himuu danda'a malee Yesuus cubbuu dhiisuu hin danda'u ofii isaati. Osoo ofii isaati danda'e abbaan kadhatu. Yaa abbaa cubbuu isaanii jedheetiin hin kadhatu sila. Osoo ofii isaatti dhiisuu danda'e. Akka jedhi qabi. Qabi mee callisii qabi. Na dhaggeeffadhu kaate maal si dhaggeeffachaa tureemi? Eeshe dubbadhume. Si dhaggeeffachaa ture na dhaggeeffadhu. Akkasiin jedhe cubbuun dhiisuu hin danda'u Yesuus cubbuun dhiifame jedhee himuu danda'a malee. Takka jedhi qabi. Takka jedhi qabi. Cubbuun keessii dhiifameera jedhe. Akkamsi goona mee akkamitti taasifnu duu? Tayyib haasa himee si dhaggeeffadha ture. Takka waan jedhu. Geeffadhu mee geeffadhu wangeelaawi. Yesuus Kiristoos sagaleen kee jiraa mee jamaa? Yesuus Kiristoos cubbuu namaaf hin dhiisu jettiitta achi inni geeffatee jira mee waan sanirra deebii kennuu barbaachisamee haa geeffatu. Dhiifama wajjin masgaram ni dubbatta mee wangeelaawiin kun haa xumuratu mee? Xiqqoo sidhaatu. Dubbadhu xumuri mee ayyee booduma dubbadhaan. Akka gootu. Ustaz. Amma seera communicationii keessatti communicationii dubbachuu na dhowwu waan dubbadhu jidduudhaan seentaa. Dubbadhu kai na dhaggeeffadhu. Okay?
Akka goonu kutaama tokko irratti dubbanna. Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hamma 7 yoo ilaalte Yesuus amantiin kee ilma koo cubbuun kee hundinuu sii dhiifameera jedhe. Barte Yesuus Kiristoos lafa kanarra yeroo deddeebi'aa ture cubbuu kan namaa dhiisu akka inni ta'e macaafa qulqulluun Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti agarsiiseera jechuudha. Cubbuu namaa dhiisuu kan danda'u eenyudha? Waaqayyoon duwwaadha jechuudha. Namni fixuuriin jechuudha. Uumamni cubbuu namaa dhiisuu kan danda'u. Deebi'uudhaaf dhaggeeffachuu diddeetti na jala waccaasa. Kanuma irra deebi taasaa kana. Dubbannee geessinee waa wanna jennee irra deebi kana. Kun waan xumurree bira geessinee jiru. Akkasiin jedhan Yesuus tu dhiisaa kan jedhu eessarra jedhama. Aboona dhaggeeffadhu mee bismillah. Sira waccu malee hin ta'u mee na dhaggeeffadhu gooba jiiko. Na dhaggeeffadhu tara tara haasofna akkasitti. Haasawa wannaadha haasawa gabaasoo giddaan jedhan godhiniiti. Okay? Haasai. Na dhaggeeffachaatiin deemna dhaggeeffachaati. Akkasiin jedhe Yesuus Kiristoos cubbuun sii dhiifamee dha malee anas sii dhiise hin jenne. Ati kan jechaa jirtu Yesuus cubbuun isaa. Yesuus cubbuun dhiisu. Osoo dhiisuu danda'e maaf kadhataa siin jedhe. Deebii takka hin kennine. Deebii takka hin kennine. Maaf kadhataa siin jedhe. Takka jedhi qabe. Lammaffaadha ammoo abbaan keessan inni waaqarraa cubbuu isiniif dhiisaa jedhe Yesuus. Barattoota isaatiin. Yaa abbaa jedhaa kadhadhaa akkuma cubbuu nuti namootaaf dhiifne yakka isaaniif dhiifne yakka kee nuu dhiiseedhaati abbaa kadhadhaa jedhe. Ana kadhadhaa hin jenne cubbuu dhiifama cubbuudha. Dhugaadha akkuma nabiyyoota kaawwaniidha cubbuun sii dhiifameera dhabee kakuu moofaa keessa kun guutuudha la. Namni cubbuu hojjete tokko dhaqeetiin luba bira dhaqee lubni ammoo araara kadhataa. Cubbuun sii dhiifamee jira deemi jedhaan. Kun ammoo durmaanuu kakuu moofaa keessa beekamaadha. Nabiyyoota biratti illee beekamaadha jechuudha. Si galtee kan achi xumuri. Lammaffaadha ammoo Yesuus wagguu rafuunamummaadhaa wagguu lafaa ka'eetiin bishaan abboomu waaqummaadhaa anaan jette. Inni kun sirriidhaa miti. Hojiin kun guutuun isaa Yesuus Kiristoos wagguu dubbatu. Ani hojiin abbaan koo anatti kenne anaaf dhugaa hin ba'uu jedhee dubbata. Hojiin abbaan koo anatti kenne anaaf dhugaa hin ba'uu jedheetiin dubbata. Sirriitti ilaali. Anaaf dhugaa hin ba'uu jedha. Hojiin eenyutti natti kennee jedha. Hojii abbaan koo anatti kennee jedha. Argitee? Kanaafuu hojii san eenyutti kenne abbaatutti kenne. Amma samu Maarqos Phexros wagguu dubbatu boqonnaa hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti Yesuus Kiristoos kana jedhe. Yesuus nama Naaziriit Waaqayyo hojii dinqiitii fi hojii gurguddaa karaa isaatiin hojjetee jira jedha. Kan hojjete eenyu? Waaqayyoodha. Waaqayyotu karaa isaatiin hojjeteedha. Yesuus illee amma hojiin maqaa abbaa kootiin hojjedhu anaaf dhugaa hin ba'u jedha. Si galtee? Kanaafuu Yesuus Kiristoos ofii isaatii waaqa osoo hin taane yookaan ammoo hojiin inni hojjete waaqummaa kan agarsiisu osoo hin taane Yesuus Kiristoos mataan isaadhaa hojjetaa Waaqayyooti jechuudha. Yeroo kana eegaa